Akkam jirtan Oromootiyaa. Oromootiyyaa seenaa xiqqoo har'aa isinirraa tureemi. Yeroodhaan eegaluun jaaladhaa barani. Nama eegsisullee jaaladhu. Baga nu eegde galatooma. Welcome everyone. What are we going to talk about today? Wanti irraa haasawa hedduu qabna. Ummata kiyya ani kan dubbachuu barbaade dhaamsa kan isiniif dabarsuu barbaade har'a. Wama wal yaadachiisuu wanni hedduu qabna ka wal yaadachiisuu qabnu. Yeroo kana keessatti yeroo rakkina kana keessatti namni gadda yookiin aara yeroo isaanitti dhagahame wanni tokko akka hin daganne nurra jira beekuu qabna. Maalinni kanu beekuu qabnu? Waa hedduu dhageenyee jirra. Abiyyiin akkana godhee mootumni isaa akkana godhee Jawaari qabatanii hidhaa kanarra bakka biratti geessanii maal akka godhuu qabnu wallaallee jennee namni hedduu yaa'anii wal dubbisaa jiranii. Dubbisuun gaariidha. Wal dubbisuun wal beeksisuun akka walirra quba haa qabaannuuf jecha yaada gaarii yaada bareedaati. Ammoo we have to be very clear on some certain points. Mootummaa ka amma mootummaa Itoophiyaan amma ka mootummaa durii ka kanaan dura wanni garagarummaa qabanii tokkoo miti. Lachutu Oromoo ajjeesuu barbaadan. Lachutu gammachuu Oromoo irraa akka irraan qabne. Oromoon akka lalise, Oromoon akka of beekan kan barbaanne kun beekamaadha. Nu gamburoomsaa turanii dalagaa fi ture bar. Mootummaa kanaan dura. Yeroo san immoo yeroo saniitiif yeroo kana maaltu adda jiramee wal haa gaafannu yaa obboleeyyan kiyya. Wanti adda nu baasu hedduu jira. Tokkoffaa sagaleen keenya amma kana ni dhagahama. Kanaan dura hin dhagayamne. Addunyaan nun beekuu ture. Nullee Oromoon keenya nama ofii meeqa akka ajjeefaman beekaa hin turre. Walirra quba qabaan turre. Isaan akkanumatti nu fixanii turan waa'ee ganda keenyarra yoo haasofne malee walii galatti Oromoo taane walirra quba qabaatuun hedduu rakkisaa ture. Yeroon keenya amma akkasii miti. Yeroon amma Oromiyaa Media Networkii irra eegallee miidiyaa hedduu burqee ijaa fi gurra ummata Oromoo keenyaaf tahanii Abiyyi amma ka inni ufsehaa jiru bara 1980 keessatti akka jiru ufseha. Ni argina duula isaanii warra isaanii maqaa bakka isaanitti bu'anii biyya hundatti iyyachaa jiran. Oromoon terroristiidha, Oromoon nama ajjeefti, Oromoon nama rakkifti, Oromoon balaa biyya Itoophiyaatti jedhanii ummatatti iyyan. Waggaa 20 dura odoo akkas jedhan iyyan osoo iyyuu tahan osoo iyyaniitiin jedhan maaluma goonaree dhugaami isumarraa dhageenyaan isumallee amanuun oolan. Dubbiin karaa islaamatti jijjiiranii, karaa amantitti jijjiiranii, karaa terroristummaa walitti hidhaa godhanii dhimma Oromoo kana sila dhimma Oromoo kana amantii waliin hidhaa hin qabu bara. Oromummaan keenyaaf amantiin keenya adda. Namni islaama jedhanii sodaatanii maqaa Oromoo kanallee ittuma seensisuudhaafi dubbiin nu jala balleessuudhaafi maqaa Oromummaa keenya balleessuudhaafi politiksitti seensisanii politikaan keenya mirga ofii keenya argachuu jechuudha malee wanti biraa miti. Nu nama cunqursine hin beeynu barkanaan dura. Amma immoo waan duraa haasayan sanii ammallee ittuma deebi'anii wama san haasaa jirani. Yaa Rabbii kiyya nuti amma Google qabnaa bar. Sagalee isaanii qofaa miti kan amma addunyaa dhagahaa jiru. Sagalee kennan ni dhagahamaa jechuudha.
nu yeroo hunda wanti gariin yeroo dhufu waan hamaa fakkaatee dhufa waan hamaa fakkaatee dhufa kanaafuu abiyyirra har'a wanti mootummaa duriitiin adda isa godhe tokko odoo addunyaan laaltu nu ajjeesaa jira actually you know what nu ajjeesaa jira nu hidhaa jira balbala nu banee jira actually kanas beekuu qabna. Welcome everyone, welcome. Abiyyiin gama tokkoon Oromoo miidhuuf deemaa jira jedhee dhugumaan qabsoo kenna akka gaariitti fufsiisaa jira bara. Kanaan dura Oromoon akka beekamtu nu godhaa jira jedhee dubbachaa jira dubbiin kiyya. Miidhaa kenna, dhiiga kenna ka dhangalaa'u, ummata kenna ka du'u, ummata kenna ka odoo badii tokko hin dalagan hidhatti akka guuran. Kana hunda addunyaan argaa jirti ummata kiyya. Wanni abdii kutachuuf takka illee hin qabnu. Yes, abiyyiin nu miidhaa jira. Abiyyiin nu miidhaa jira itti fakkaata malee inni balbala hedduu nuuf banaa jira akka Oromootitti. Nu miidha sehee abiyyiin itti fufii bilisatti nu baasaa jira bara. Sanuma dhaamsa kiyya bara. Itti fufi abiyyi waan ati irra jirtu kana yeroo kee xumursiisuudhaaf yeroo kee gabaabsuudhaaf malee dheerissuufi miti. Waan ati ufseete ka yeroo jalqabaatiif haasofnaan Itoophiyaa fi wanni ati qabdu kana nullee si cina dhaabannee jennaan bifa ufii garsiifnaan amma waan ati irra jirtu kana ni beeyna. Ati immoo Oromoo hidhuu jettee Oromoon cunqursuuf jechuu kaatee ammoo sihii fi namni si dura dhufillee tokkoo miti. Odoo hin beekin abiyyi qabsoo Oromoo tokkoomsee jira bara. That's what you did. Well done. Haacaaluun ajjeesuu kana Haacaaluu miliyoona nuuf baase abiyyiin. Miliyoona akka jiran nu garsiise. Addunyaa hundallee garsiisaa jira. Abiyyiin miidiyaa addunyaa hundi ka'ee waa'ee Oromoo akka gabaasan ta'ee abiyyiitu kana godhe. Galatoonfachuu qabna. Inni yeroo isaa bakke isaa aangoon isaa dheerrisuuf jedheetiin kana hunda hojjannaan amma inni otuma hin beekini ufiif gabaabsaa jira aangoo fi. Adda inni nu cabsaa deemuun nu immoo biqilaatumaan deemna Oromoon tiyya. Wanti abiyyi hin galin kana. Biqilleetumaan deemna nu cabseetiin ammallee biqilleetumaan baana ammallee cabsinaa ammallee biqilleetumaan baana. Oromoon cabsuun bu'aan hin qabdu bar kana dubbiin kana isaaf hin galle akkana argaa jirti. Waan inni godhe wanti tokko an isin yaadachiisuu barbaade. Eenyutu attention akka isatti kennaa jiru beekuun nurra jira. Inni sila salphina guddaarra jira bar abiyyiin gadi bahee namni humna ofii garsiisuudhaaf uffata military kana uffata warra lolaa warra duulaa uffatee gadi bahuun sodaa ofii garsiisu malee jabeenya ofii garsiisu jechuu miti. Akka qorannoo sammuutti ilaaluu qabna. Namni dhugumaan odoo humna qabaate ka'ee ani humna hin qaban jedhu bar humna ofii ima garsiisa. Ammallee namni yaa warra Nobel Peace Prize badhaasa Peace Prize san maaliif itti kennamee jedhanii hedduu itti aaran warra Norway keessa jiruufa. Ani hoo yaada kee yoo na gaafattan gammachuu guddaan qaba. Baga kennaniif baga badhaasa san kennaniif. Sila odoo kennuu baatan inni amma Oromoo kana eega ajjeeseetiin amma haala kanarra fufuun isa odoo namatti iine maaluma goonare akkuma diktaatira Afrikaa hunda keessa jiru akkasuma barinni jedhaniitumaan bira dabarsuun ni malan.
ammoo sababannee lakki jenne addunyaa guutuu nama kanatu nagaya argachuudhaaf duuluun isarra jira jennee badhaasa kanatti kennine malee kun amma maqaa keenya maqaa Oromoo balleessu osoo hin ta'in maqaa warra biyya alallee balleessaa jira maqaa addunyaa kana hundallee balleessaa jira maqaa badhaasa san kan namni hedduu addunyaa kana keessatti kabajaa qabanii fi sanillee balleessee jira. You're right, drink water. I should drink water. Akkasika. Akkasimi. Humna ofii garsiisuuf jecha ka'ee kuni ani akkanaati ani maali jechuun humna ofii garsiisuu jechuun miti ummata kiyya. Ummata kana ummata Oromoo kana ukkaansuuf akka hin dubbanne akka sagalee hin qabne waan waggaa 20 waggaa 30 dura ammallee sanumatti fufaa jira. Eenyutu isa gorsaa jira mee? Nama yeroo sanirraahi warra yeroo 1990 1980 irraa isatu gorsaa jira barkana beekadha ummata kiyya. Warra amma lafaa dhufuu kana moderni kana kan waan biyya kanarra beeku odoo jila isa keessaa ture akkanan godhu barinni kun gowwummaa bar Oromoo ajjeesuudhaaf. Kuno sababa isaatiif jecha Oromoon ta walii galuu dhabde kuno amma qabsoo kanaatiif jecha sagalee tokkodhaan bakka tokkotti bakka tokkorraa walii gallee jirra wanti nu barbaannu. Mee namni biraa yaada adda eenyu qabare? Nobody. Nu ka godhuu hin dandeenye Abiyyi nuuf godhee bara. Abiyyiin Oromoo maraa addunyaatti yaasee bakka tokkotti fide jechuudha. Kana beekuu qabna bara. Namni ka'ee an humna qaba an maalii qaba an ebaluun ajjeesa ani bakka hundarraa poolisa kiyya nin dhaaba jedheeti nama rifachiisuun nama mallattoo warra hayyootaarraa miti barkuni. Nama hayyuu taanaan hayyuu dhugaa osoo qabaate uf birallee osoo qabaate jila isa keessa karaa poolisatti hin dhaqu. Karaa ajjeecha kanallee hin dhaqu. Baqqala Garbaa fi Hamzaa Booranaa fi Ridwaan Amaanii fi Yusuf Bashiirii fi Mishaa Cirrii fi Jawaar Mahammad kana hundan hidhuu barinni. Odoo sammuu qabaate. Namni waa godhuu dhabnaanii paanik tahaniitumaan callisanii hin dubbatanii hin argamullee hin dubbatullee duula ofii namatti erguudhaaf malee ufumaan dubbatu. Jawaar kenna haasaa ture, dubbachaa ture. Haacaaluun hoo sagalee kenna maraa ta'aa ture bar. Haacaaluu ajjeesuun isaa Haacaaluun miliyoona nu keessaa baase jechuudha. So let's remind ourselves. Mee wal haa yaadachiifnu yaa obboleeyyan kiyya. Abiyyiin warra isa dura humna yoo qabaate malee inni humna hin qabu. Maaliif jennaan nuti Oromoo saba Oromoo ka sagalee qabu ka ummatatti iyyanne addunyaa maraa amma Itoophiyaa laalaa jiran. Addunyaa maraa amma confused tahanii jiran. Oromoon kanneen eega dhuguma nama miidhuu barbaadan maaluma gootee hooggana isaanii hidhatti galchite. Maaluma gootee filmaata kana godhuu dhabde. Sababa coronavirusif jecha dubbiin jijjiirame. Godhuu hin dandeenyu. Guyyallee nuun kennu teknoolojii kan mallaqa qabanillee itti fayyadamuun barbaadanii sila namni odoo haja irraa qabaate waama barbaachisaa ta'e san bakkeen geessa bar ni guuta bar waan inni godhuu barbaadu. Odoo nageenyi biyya Itoophiyaa san osoo barbaade filmaan dhikaa inni bakka san aangoo san qabannaan waadaa kan inni itti seene san odoo hin guutin achumatti taa'uun isaa mirgan qabu. Haa ta'u yaa obboleeyyan kiyya gammachuu irraan qabnu hayyee karaa heeraatiin hoo Oromoon eega heera cabsite heera cabsinaan eega deemti. Hayyee karaa heeraatiin haa dubbannu. Heerri biyya akka nuun jedhe
inni waggaa lama kana keessatti eega aangoo san fudhatee booda biyya kun filmaatatti fiduu qaba. Kunoo waggaa lama amma nuuf dhiyaataa jira Oktoobar kana keessatti waan inni godhuuf deemaa jiru kana eega godhuu dadhabe bakka isarraa bu'uu qaba malee. Oromoon illee waa hedduu irraa argani. Waa hedduu mul'ise Abiyyiin. Sababa Abiyyiif jecha Oromoon tokko taatee jirti. Sababa Abiyyiif jecha Oromoon waan barbaadani amma odoo yaada biraan qabaatiin karaa tokko sagalee tokkodhaan itti fufuu malee yaadni biraan qabnu barnuti Oromoon. Haa caaluu nu cabsuu jechuun nu caccabseeti haa caaluu miliyoonatu biqilaa jira baranna. Namni ka Oromummaa ofirra dubbachuu dadhabnaan kuno amma alaabaa isaanii qabatanii Oromummaa kiyya jedhan biyya alaatis biyya keessallee akkasuma. Abbaan fedhe taankii fedhe haa fidu. Warra lolaa kanniin faa duulaa isaanii faa haa fidu. Yeroo meeqaa fi eeguu danda'an. Kanaan dura mootummaan akkasuma godhee tureemi. Oromoon kana hunda akkana wannoo kilaashii isaanii qabanii akkana namatti garsiisani. Nama rifachiisuuf, nama sodaachisuudhaaf. Jiruu maal jechuudha? Jiruu nagaa yoo ka jiraachuu hin dandeenye. Abiyyi ka uf jajuu barbaade kana Oromoon ka xiqqeessuu barbaade kana odoo hin beekin xiqqeessuu kana dhiisi. Oromoo guddisee jira. Oromoo walitti fidee jira. Waan Oromoo kana dura ka godhuu hin dandeenye Abiyyi nuuf godhee bara. Kanaaf yaa obboleeyyan hiyya wal haa yaadachiifnu karaa heeraatiin yoo ka dubbachuu barbaanne diina keenya amma nutti dhufuu edan. Oromoon keessan nama miidhuu malee waan biraan beekani. Oromoon nama ajjeesuudhaafi malee waan biraan fedhani. Oromoon nama gabroomsuudhaafi malee nageenyi hin barbaadan jedhani sababa kanaatiif jecha maqaa keenya balleessuu edan. Nu nageenyi biyya hin barbaannu ni barbaanna. Osoo hin barbaanne maaluma goonee paartii dhaabna. Maaluma goonee waggaa lama guutuu kanaaf cal'ifnee teennee isa eena. Odoo nageenyi hin barbaanne. Odoo nama gabroomsu barbaanne. Oromoon miliyoona 50 takka ka'uu wanni nu dadhabsiise walirra quba waan hin qabaanneef jecha cal'ifneetuman nu qofa jenneetuman harka keenya kaafnee rabbitti kadhanne. Rabbitti kadhanne rabbiin furmaanni nuuf fide kun solutionii nuuf fide. Abiyyiin hamaa nutti fakkaate malee khayrii yookiin waan gaarii of keessa qabuun oolu. Nuuf akka Oromootiif jecha waan gaarii qabuun oolu. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa jabeeffadhaa wal jabeessaa ammallee Oktoobarii dhufuu kanaaf ammallee hiriiratti bahuuf deemaa jirra. Inni bakka isarra yoo ka hojii kana godhuu dadhabee bu'uu qaba jechuudha. He must resign. There's no play. If you can't do your job, you need to leave. Simple. If you're gonna do your job, do your job. That's it. Simple. Kanaan dura nu martuu isa cinaa dhaabannee waan inni barbaade nageenyi biyya barbaannaan nulle si cinaan dhaabanne jennee kuni gayaa isaaf hin taane sila kan nu galatoonfachuu qabu dhiisi garagalee nu miidhuu tattaafate kuno dubbii nama isatu fide malee anaa miti. Maal jechaa jirtanii isin? He is military. The only thing he knows is killing, maiming, arresting, and bloodshed. Yes, dhuga amma kunillee waan haarawaa miti bar mootummaa biyya nama ofii ajjeesu Itoophiyaa keessatti nama ajjeesullee waan haarawaa miti. Wanni Abiyyi wanna adda isa baase badhaasa san argatee jira. Waggaa 10 dura osoo hin ta'in ji'a 6 dura argate.
badhaasa san argachuudhaaf san qabannee addunyatti kunoo badhaasa nagaa namicha kanatti ergitanii namichi kanaaf kennitanii kun amma nu ajjeesaa jira jennee himachuu nurra jira iyyachuu qabna akkuma warra Norway jiru san keessatti santu adda isa baasa malee odoo badhaasa san hin arganne akkuma diktara kabiraallee ta'uun ni mala. Asitti guyyaa asitti deebi'ee isin yaadachiisuudhaaf wanti nu godhuu qabnu kana ummata Oromoo kiyya sometimes emotionii hedduu nu qabee aaraa fi wanni kanneen nu qabee wanti jedhu wallaalee akkanumatti iyyuu irraa beekumsa harka keenyatti qabuun barbaachisa. Maal jedhanii information or knowledge is power. Namni isitti dubbannaa waan deebisuu qabdu isinirra jira. Yoo aartillee an hanga fedhe yoo aarillee maaluma godhaa namatti agarsiisa. Bu'aan hin qabu bar. Calmly itti himuu qabna. Nu isaan namni isa filuun jiru, namni isa fillees hin jiru. Inni ufuma bakka kanatti buunaan waggaa 2 naa kenni jennaani waggaa 2 isa kennine hojii ofii godhuu dadhabnaani bakka isarra bu'uu qaba. Bu'uu dhabnaani nama ofii biyya ofii keessatti mana hidhatti galchuun qabu. Ka kanaan dura mana hidhaa kan cufame makalaawii san cufeetiin amma deebi'ee banuun isaa namni badhaasa Nobel Peace Prize ka argate dalagaa kana godhuudhaaf irraan bareedu. So, wal haa yaadachiifnu. Stooriin keenna social media gubbarraa haa dubbannu. Waa'ee Oromummaa keenna ummatatti haa ibsinu addunyaan dhageeffachaa jirti bara. Kanaan dura anu waggaa 10 tura interneetii gubbarra yeroo deemu rakkina biyya keessa yeroo jiraate interneetii gubbarra Google gubbarra Oromoo jedhe yeroon barreesse. Karaa news yookiin karaa oduutti yeroo klikii godheetiin barbaade wanni Oromoo takka illee hin jiru. Miidhaa Oromoo addunyaa quba irraa qabaan turre kanaan dura. Ammallee waa'ee Oromoo yeroo dubbatan maqaa Itiyoophiyaatiin maqaa kennaa waa'ee kenna dhimma kenna dubbatan. Ethiopian people jedhanii waa'ee kenna irra haasan. Civil unrest jedhanii maqaa kenna nu balleessu wedhan. Warra newsii nu balleessu osoo hin ta'in warruma biyya san keessa warra biyya bulchuu san beekaan maqaa akkasiidhaan Oromoo kenna balleessuuf akkasuma haasaa jiran. So, let's get ready. Information and knowledge is power. Amma waggaa 10 kana booda amma Google gubbarra seene Oromoo jedhe yeroo barreessu mee ammuma godha ammuma interneetii gubbarra baheeti. Okay, OROMO Oromo jedhe kuno Google gubbarra click on news kuno 126 ka barreeffame. France 24 Oromo say Ethiopia has become a dangerous country for us at the Paris rally. Kuno dhageessee jirta oduun wanni dabarsaa jirani sagalee Oromoo waan Oromoo jechaa jiru narrative Oromoo kana dabarsaa jirani malee narrative mootummaa Itoophiyaati miti. Kuni jechuun sagalee kenna dhagamee jira jechuudha. Kuno Hachalu Hundessa, charismatic musician who wasn't afraid to champion Ethiopia's Oromo. Hachalu Hundessa, that was the Conversation CA. Aljazeera.com, Hachalu Hundessa, a towering musician and an Oromo icon. Huno, Minnesota Public News Radio, Twin Cities Oromo community mourns the cultural icon and takes up his song. Kana hunda hiikaan isaa wanni ani isiniif ibsuu barbaade. Kuni Oromoon akka miidhamaa jiru, garaan kenna akka gubatee jiru, barreessanii jirani malee wanni Itoophiyaa irraa haasaa jiran waan takka illee deebiin hin jiru. Kanaafuu dalagaa gaarii irra jirra. Waan nagaa hojjechaa jirra. Akka xiqqaatiin fudhatiin waan guddaa qabsoo guddaa irraa jirtanii bar. Kana beekadhaa uummata tiyya. Yaa uummata Oromoo, yaa uummata Oromoo. Fuula dura kennaa fi hegeree kennaa fi wanti nu murteessuu qabnu amma. Murtiin
wanti nu godhuu qabnu ammuma murteessuu qabnu. Kanuuf murteesse Oromoon osoo hin ta'in Abiyyitu murteesse. Nuuf murteesse bara. Nuyi miti kakaane akkana ta'uu qabna ka jedhu. Abiyyitu godhe malee nuyi miti. Isatu harka keenna hidhe. Hooggana keenna hidhe. Hayyoota keenna ajjeesise. Ammoo garagalee situ balleessee nuun jechaa jira. Eenyu akka kijibsiisaa jiru ani hin beeku. Sorry. Mee boru walitti deebinee dhaamsi biraa isiniif dhaamsa hedduun qaba. Ani barsila odoo yeroo qabaadhe taa'ee asitti guyyaa guutuu isin dubbisiisuu hin danda'a. Ammoo dubbachuu irraa wanni takka isin yaadachiisee akka isin hin dadhabne akka isin uf beektanillee nin beeka. Dhibbayyuu nin beeka. Kunoo asitti teessitoo wanni ati haasaa jirtu kana dhuguma bu'aa yoo ka qabaatu tahe eessarraa barachuu dandeessa. Please. Warra Itoophiyaawii jedhanii maal live kiyya gubbarra I love Abiy Ahmed, I love Ethiopia jedhanii gaafa Facebook kee gubbarra dhufanii yeroo akkas barreessanii dalagaa kee sirritti dalagaa jirta jechuudha. Waan si jibbaniif jecha odoo gatiin hin qabaanne dhufanii waa takka illee jedhan hin dubbatan. Gatii waan si kennaniif jecha si arrabsaa jiran. Dhufanii si gadi qabuu barbaadani. Dhufanii moraala sammuu keessan tuquu barbaadani. Isin hunda as gubbarra haartii jettanii ililliinaa buusaa jirtanii kajiirka. Re'ellee naa buuse baranii re'ellee nama lafa naa kaa'e hoolallee. Kana irraa kana gammachiisu yeroo diina keen as gubbarraa bahanii alaaba Itoophiyaa yeroo godhan. Thank you very much. Thank you. Waan nu aarsuu barbaadaniif nu nama because like we're doing something right. Dhuguma waan nagaa waan gaarii irraa jirra. Osoo waan gaarii irraa hin jiranne odoo gowwaa taane dhufanii wayi nu arrabsanii taa'anii fagoorra nutti kolfani. Oromoo kana kunu akkasuma tahaa jiran jedhan nutti kolfani. Kolfuu kana dhiisanii amma nu jidduu keessa seenan dubbii biraa oofuudhaaf asitti ol seenan. Haa seenan haa baratan isaanillee. Afaanuma fedhanitti naa haa arrabsan, naa haa gadi qaban, naa haa galatoonfatani. Doesn't make a difference. Wanti nu irra jirru haqa kenna, haqa Oromoo, mirga Oromoo waan ta'eef doesn't matter. Ani sila ka barbaade nageenyi biyya barbaada. Akkuma isin nageenyi biyya feetan anillee akkasumaan barbaada. Kanaaf jecha Abiy deeggarreemi. Kanaaf jecha sabbarreemi. Kanaaf jecha waan inni barbaade cufaaf waan hedduu ka inni balleessillee lafa keenne abshir jenneetumaan sabbarreemi. So bu'aan isaa maal taheme? Mee maalirraa arganne? Bifa dhugaa isaa arganne jechuudha. Kana isiniif ibsuu barbaade ummata kiyya. Boru asitti deebi'uudhaaf dhaamsa bira ka wal yaadachiisu tokkollee ni qabna. Haasaa kiyya live kiyya warra Oromootiif qofaa osoo hin ta'in warra Habashoonni abbaan fedhas keessa seenee nu haa dubbisanii irkinnan qabu. Welcome jedhaa nama hundaaf. Diina keenyallee kottu as seenaatiin dhageeffadhaa wanni nu jechaa jiru kana. Wanni shakkiifillee tokko hin qabnu. Fedhanii alaabaa kennaas gubballee yoo seensisanii doesn't bother me. Seensisaa. Haa dubbatan. As gubbarraa gatii hin qaban. Gatii osoo qabaatan ni arginaa bara. Wanni rifachiisu takka illee hin qabnu. Nothing. Oromoon reebbamtee, Oromoon cunqurfamtee, Oromoon eega gabroomtee booda as dhufanii asitti jechoota afaaniin akkana dubbachuun maaluma qabaare. Kanaaf jajjabaadhaa, wal jabeessaa, walitti deebinaa. Ummata kanneen hedduu na kolfisiisaa jiran baay'ee kee. Hanga walitti deebi'utti halkan gaarii isiniif hawwa yookiin guyyaa gaarii isiniif hawwa. Akkuma isiniif tahee Oromoon kiyya nagaan naa tura nuuf jiraadhu. Injifannoo ka ummata Oromooti.